أسجل جرتن هندنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جيتشو بربادة سجنتا أني ورا لفلي دا ورا ميلاتي ورا لفاتي ورا كلين سلمي آتاو بيا جولوني خينيا واقبا بيا أولا واقبو gizee takka takka asumaggaa mul'atuufin dirqamaa anilleeni waan ani isiniin ju'uu barbaadu yoo jiraate akkuma waliigalatti wanni wal gargaarurraa jabaadhaa duniyaa tana keeysan jiruu ilma namaa keeysatti ilmi namaa wal bira dhaabbatee wal gargaaruun waan hedduu jabaati akka hawaasatti illee akka ummatatti illee akka oollatti illee akka maatitti illee akka waa hillanitti illee wanni akka wal gargaaruudhaan jiru kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكوان غاررة والغرغارو رب سبحانه وتعالى نؤجج قرآن خيستي بري جيشون تنجيش بري جوخوني شوفوان تولتو تاتي وفكيسا قبا nuti obboleeyyanii birallee dabree namni akka oollattillee akka saahibattillee akka maatittillee akka ummatattillee akkuma hundatti akka namni wal gargaaruu qabu. Wal gargaarinsu kun bal'atee hatta nama ilaalcha tokko hin qabnellee yoo hatta amantillee gama gama qabdanillee yoo ta'e wal gargaaruun xabi'aa ilma namaa keeysatti rabbiin godhe akka tahee quraanni kun nu barsiisa. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkuma isin hundi beeytan والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ربين غرغارسا أبليسا غرغارسا غبريچسا خيست جرا ni gargaara gabrichasaa waan gabrichi obboleessa fi gargaareen hanguma ati gargaarsa sanirra turte gargaarsi rabbii si wajji tura maa daama alcabdu fi cawni akii hammuma ati gargaarsa sanirra turte gargaarsi rabbiilleen si wajjiin tura hatta wanni akka du'aa'ii kadhalleen eeyba ati obboleessa kee tokko eebbiftu ati malaayikaatu si eebbisa. Nabi alayhi salaatu wassalaam afdalu al-a'maali idkhaalu sururi ala qalbi muslim hujii ilma namarraa jaalatamtuun rabbi biratti obboleessa ofii gammachiisuudha. Gammachuu qalbii muslimarratti naquudha. وان أكنا فكاته هدو دليل أدى نبي عليه الصلاة والسلام لأن أمشي مع أخي المسلم حتى أقضي له حاجته نما تقوخ مسلمة وجديمي لمساتك هنگا إسارا ودلتي وجديمتو قام خيتي جالتما مسجد خي خنا خيست اعتكافة الرجاء النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هند ونن كاسف خنافي خنا فكاتو اللي حال اسني والغرغارو داف درمتن مراكز الدرة اني اسجل تريجرا ولا لا تري اني اكتي وخدتني سنبيخو اكتي غمدرا دفنيس وجين كنو جي خيامي نمني مركز الدرة درمتي والبرد أبتودف
haajaa walii bareechuudhaaf obboleessa ofii bira dhaabbatuudhaaf akkasitti dirmachuun keessan kuni kanaatu waan kana na dubbise ammallee ar'allee borullee fuula durallee duniyallee ta'ee aakhirallee ta'ee diinillee ta'ee diinagdeellee ta'ee hawaasummallee ta'ee oollummallee ta'ee maatummallee ta'ee milkooynee fiixa bahuu hin dandeenyu yoo wal gargaarre malee gadaan keessa jirru gadaa dur daran akka gaaritti walitti siqanii wal gargaaran akka gaaritti duyda walit galanii aduwwii ofirraa eegan duyda walit deebi'anii gaachana walii tahanii akka gaaritti da'waa ceesisan da'waa irratti wal gargaaran markazuma amma abbaatti taatanii hoogganaa markaza baluu jettan kuni yoo duyda walit galanii walin gargaarin innummaan kunillee fiixa bahuu hin danda'u waan ani isinii muka jaluu dhageeffadha duulli adda addaa khani duyda walit galanii ofirraa dhoorkan jiru waa xilaataa lubbuu namaa barbaadu qofaami nama khayrii hundaan xilaata ta'e waan naamusaa fi adaba jedhan hundaan xilaata ta'e waan akhlaaqa jedhaniin xilaata ta'e gariin namaa deemee wama diin jedhaniinuu xilaata ta'uun afaan sarraa babaayuu eegalte yeroo kana keessatti haga durdaran walis siqanii wal gargaaruun yeroo murteessaa gubbaa jirti wama hundaafu warra markaza kana jala jiru hunda kanan dhaamsa isinii godhaa guyyaa har'aa waan irratti wal geessan kana milkeessuuf waan wajji jirtaniif haalli kun mijjaawu osoo wajji jiraachuu baatanii haalli kun mijjaawu akka gaariitti tokkummaa cimsaa wajji jireenya cimsaa wal gargaaruu cimsaa irkoo walii tayaa irree walii tayaa gaachana walii tahaa wal bira dhaabbadha akka gaariitti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala almu'minuu munaafiqtoonni kaafirtoonni ba'duhum awliyaa'u ba'din je wa illaa taf'alu takum fil ardi fitnatu wa fasadun kabir je yoo isinis akkasanitti akka tuuttisu wal deeggartutti wal deeggaruu baatan dachiin baddeen hunjee rabbiin namoonni akhlaaqa fi naamusa xiqqaa tokko hoggaa arge irratti duulee dhaamsuudhaaf ifaa xiqqaa tokko yoo arge irratti duulee dhaamsuudhaaf wal gargaaree gama gamaa wal jalaa butee sheer isin jettan san godhee sharrii dalagu yeroo lafa guutetti warri haqa dalagu haqarra jiru hayni harka isaa jiru wal gargaaree walitti siqee wal gargaaruu dhabuun dadhabbii akkanaa duniyaa gubbaan jirtuu bees kanaafuu haala irra jirtan kanarra jabaadha ammoo waa hunda dura waan qaawa wahii da'watti banu waan namoota qalbii darreetiif qaawa tahu waan namoonni warra faana dogoggorte qofa eegu kanaa duniyarra jiraa beek dhageysa bookame Abdurazaaq الله أكبر الله أكبر أستاذك يا أستاذ إبسا أولباتني ماكي قبل بابا ني دغاما بارك الله فيك نربى شمت لفكات أما اتفاقا ني دغاما ماكي بنمتر yoo sagaleen hokkolte isinirraa gabaabsa ni dagama baba akka ajaa'ibaati gara xumuraa deemaa jiraanii yeroo ilma namaa keessa nama arraba dogoggore qofa eegu jira
warra yaada dogoggore qofa eeguu jira warra faana mucucaatte qofa eeguu jira warri markazarraa gaafatamtan markaza iimootis ta'e markazuma fedheewu bakka khayriin itti dalagamtu yoo quraanni itti qara'amu namni naannawa kana hojjettan hundi keessanuu uf eeggannaa akka nama siraax irra jirutti uf eeggannaa barbaachisa haasawni keenya tiifamaa ta'uu qaba hujiin keenya tiifamaa ta'uu qaba yeroo taphaatii fi yeroo dhugallee yeroo taphaatillee yeroo goofataatillee yeroo dhugallee yeruma hunda keessatti akka gaariitti yeroo uf eegan gubbaa jirra markaza eeguudhaaf isin tokko tokkoon keessan itti gaafatamni keessan itti gaafatama amantiiti malee mataa keessanii qofaami kanaafuu guyyaa irraa kana ani akkam godhaa isiniin jechuulleen beeku guyyaa irraa kana bifa barbaachisuun akka gaariitti bareechitanii ilmaan xixiqqaa san akka ilmaan xixiqqaan sun ilmaan xixiqqaa maqaa kaaftan suni akka adeerran ufirraa waan gammachiisuun dhabne isin hundiree adeerran ilmaan saniiti kunis adaada kunis haboodha kunis akkasi ijoollee gama fuula duraa as fiduun kuni ijoollee takka akka nurraa gammaddu takka akka nutti mufattu taasisuudha dubbiin kun dubbii jabaadhaa beeku guyyaa nama gurguddalleen adda addaa akka ijoolleen nutti mufanne akka ijoolleen adeerran ufitti mufanne akka ijoolleen adaada fi haboo ufitti mufanne akka ijoolleen wama markaza islaamaa jedhamtu mufanne akka gootan tana waa isinitti himutun dalagaa teessanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada guyyaa irraa milkii rabbi nuufi isinilleef rabbi haa taasisu dhaamsi kiyyaa wal gargaaraa jechuudha as deemee achi deemee wal gargaarinsi irraa dirmattanii asin mul'attan kun haala bareedaadha jechuu isinii gaduma cimsuu barbaade yoo guyyaa irraa wajjin munaasabaa yoo walitti qajeeluu baate haasawni kiyya kawarratti qajeeluutiin bakka buusaadha kiyya kanas kiisharraa achi aanu ta'us kiishuma tokko keessa kaaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد والمنة ميغا بابا كينيا أكما دروا شيخني كينيا شيخ عبد الرزاق نفسيمة بارك الله فيكم إسان ما نفادك بالتنين جنة الله أكبر شبكة ثانية تقبل جرنا فكاتا هي بابا كينيا شيخ أمين إبرو جزاكم الله خيرا دام بابا كينيا نولين أكا بكانجين أبدي قبل إن شاء الله كنافو دام سنبرا خايتن بابا كينيا أكا إسنجم متشفنو أبدي قبل إن شاء الله galatoomaa ulfaadhaa yaamicha keenya kakabajaa kajaalalaa owwaattanii dhaamsa bareedaa kana nuuf kennu jechaatu nutti xiqqaataa jennaa mee ustaaz abbaa gammachiis baabaa nuuf gaggeessaa Allahu akbar sheekha keenya kabajamuuf jaalatamoo Sheekh Amiin Ibroo kan biyyattii garagaraa deemanii da'awaa godhuudhaan hawaasa tajaajilaa turan sagantaan ustaaz Najjaas sagantaa ilma kiyyaati sagantaa boonsuu qabnu jedhee dhugaa rabbii beeksisa ajaa'ibaa nu godhe nu gammachiise haa galatoomu jechaa Sheekha Roobeetillee waan dhufee jiruuf maayikii nu haa qabatu sagantaanni kan namaa fi sagantaa tartiibaan wal duraa duubaan eegalla arra mudiirri sagantaa kanaa Sheekha keenya Sheekh Muhammad Arroolleeti Allahu akbar abbaa tajwiida abbaa majlisaanii beeytanii Sheekhni keenya Sheekh Muhammad Arroollee Sheekh Amiin keenya nu haa gaggeessu anarra isaatu itti mala waan ta'eef nu ها gaggeessaniin jaa maayikii nu banadhaa Sheekh Muhammad Arroollee Allahu akbar